Yooyyaa akkam jirtuu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo Agayya 3 bara 2022 isiniif dhiyeessaa injifannoowwan boonsoo fi cululuqoo waliin ani daandii elemooti. Irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii akkaan guggubduu waraana faashistii Abiyyi Ahmed irratti fudhatu jabeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa lixa shaggar keessa sossoo buttaan jagamaa badhaanee kaleessa Agayya 2 bara 2022 toora sa'a 10 irratti onoota 2 keessatti tarkaanfii ilaalessaa fudhatee jira. Guyyuma kaleessaa sa'a 9 hanga sa'a 10 gidduutti Onaamboo ganda gorfofaa bakka addaa bantii fi ona ilfataa ganda qooftuu keessatti lola jabaa geggeesseen loltoota PP hedduu du'aa fi madoon adabee jira. Humni waraana bilisiginnaa aanaa ilfataarraa kan dhufan yoo ta'u, lola ona ilfataa ganda qooftuu keessatti taasifameen reeffaa fi madoo konkolaataa lamaan kaafachuun lola Onaamboo ganda gorfofaa keessatti ammoo du'aa 11 fi madoo 7 adabuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Korommiin ilmaan Oromoo woboon zoonii kibbaas tarkaanfii weerartoota ilmaan Minilik irratti fudhatan itti fufuun woboon konyaa Gujii ba'aa keessa socho'u Cibiraan Odaa Doolaa aanaa Waadaraa ganda Andooyaa Kinnoo keessatti Agayya 2 bara 2022 ganama bariin itti cabsuun waraana garboonfataa PP kan maqaa sakattaan bobba'uun uummata nagaa goolaa turte irratti tarkaanfii cimaa fudhateen loltoota PP 18 battalatti yoo ajjeesu 15 ol madeessuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Irreesaa waraana weerartuu bilisiginnaa irratti guyyaa guyyaan agarsiisuu kan itti fufee abdii fi gaaddisni saba Oromoo woboon zoonii kibbaa konyaa Gujii ba'aa keessa socho'u Cibiraan Odaa Doolaa Agayya 3 bara 2022 aanaa Waadaraa ganda Ancooqaa iddoo addaa buufata fayyaa Ancooqaa jedhamutti waraana PP kan maqaa sakattaatiin bobba'uun uummata nagaa iraarsaa turte irratti har'a ganama bariin itti cabsuun tarkaanfii cimaa fudhateen loltoota PP 18 battalatti ajjeesee 13 ammoo madeessuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii woboon fudhatu hanga bilisummaa fi walabummaatti itti fufaa. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof.